Akkas jedhaa deebinee walitti dhufnee jirra. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu? Naguma adda maaltu nagaan jira? Nagaa waa tokko hin jiru. An viidiyoo kana ganamaan arge akkamittiin nagaa ta'an. Maanni akirri keenya gara kamiin deemaa jiraadha amma horota. Gara kamiin deemaa jirra nu garuu eessa wal furannee galaa jirra. Bu'aa keessa wal furannee galaa jirra akkas taana. Isiin gizee isiin hojiirraa ooltee dadhabdee dhuftu abbaan manaansi immoo mana keessatti durba biraa wajjin walirratti agarte. Yeroo kana balaa bu'ee qofan alaala. Abbaan manaa utaalee manaa beenatti fakkaata. Dullaa siin qabattee jirtu argaartu. Orota dullaa siin qabattee jirtu qofa laala. Akkasiinitti rukuttu qofa na laaltu. Mana keessa dhuftee qaawwaa dhaabdeef isaaf. Mana keessa dhuftee qaawwaa dhaabdeef. Inni gadi ba'e. Inni gadi ba'e. Haadha rahu jedhaa jirtu. Wayne? Wayne? Dhiiga gootee ni horota. Rabbi sirri jiru jirra. Isin numti akkamitti dhufte garuu moo bakka ergi dhufti immoo maal gochuu dandeessi lamu? Bakka isaaf dhumeera. Isii akkas goonaan isaaf immoo dhumaadha kun. ባለሽበት ቦታ መጥቼ አስጣኝ ደማሽ በህይወትሽ ምክንያት ደማሽ manatti qollofuudhaaf orota kun isiin geenye mana keessatti qolloftee isa barbaacha ba'uudhaaf amma maaltu uumama jettanii yaaddu fokku mata keenya baga keessa Isa Rabbi jedhaati harkaan fuudhina ambo'a. Siidhaaf isken. Wayyo. Baga keessa. Bareechaa fufiin sodaatanii.
harki rabbii si haadha fayyisuu bakka siddee immoo dhukkubsachiisuu bakka siddee ummaa guddee amantii keenya kee kan jiinaa malee harka rabbii si haadha yaa jaarsa akkamitti balee rukutamuu qabdu ture taayisaa ummaa harki rabbii si haa rukutu hin jedhuni inuu ummaa guddoo tana dhiisi akkamitti namni amarranuu ka siddaw wallahi garuma jabaa namni koo garaa walitti jabaatee jira. Jaaniin dheengadda ijoollee dirreedha waa bicuusii arrabsiteetti waa ishiitiidhaan kan ka'e shiitii sana akkasiin hin baafne yoo shiitii sana baaftee gara mana hidhaatti akka deebitu jedhamaa jira. Viidiyoo tana jaanii san biraan gaata ijoollee warra dira dhawaa arrabsite shiitii arrabsite san shiitiin kana ifirraa baaftee taanan tana booda shiitii malee waan biraa haate taanan mana hidhaatti si eeggata ni garuut በአማርኛ ni garuut shiitii አንድ ቦታ ብትንቀሳቀሽ እስር ቤት ትገባለሽ። ካሁን በኋላ ያንቺ ልብስ እንዳለ ሺቲ እንጂ አንድ ነገር ከለበርሽ ወዳው ወደ እስር ቤት ትመለሳለሽ። ይሄን ወቅ ይሄን በደንብ ወቅ ይቅርታ ምናምን አይሰራም። ካለ ሺቲ የትም ቦታ እንዳትጂ ካለ ሺቲ እንዳትለብሽ በፍጹም እስከ መቃብር ካሁን በኋላ ሺትና እኔ እስከ መቃብር ብለሽ ፈርመሽ ነው ወጣሽ እናውቃለን። ካሁን በኋላ ካለ ሺቲ የትም እንዳት በቃ ሙጫን ኩን ሺቲidhaan ala mana ba'uu dandeessu jechuudha. Isin garuu shiitii uffatteen guddanne akkamitti kaama shiitii kana uffatti? Dhugaa rabbii mana hidhaa keessa deemtee galtee hidhamti malee shiitiin uffatti jedhee naman waan. Ijoolleen keenya garuu collee ta'aa jiru. Ijoolleen biyya keessaa jara ga'uu dinnaan gara biyya alaa darbanis jaraa wajjin communicate gochuu, jaraa wajjin haasa'u, jaraa wajjin walii galuu, jaraa wajjin family ta'aa jiru. Nepali jagaita na lali. Nepal. Labla, apa tu? Ha. 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 Ya tare, opsa gara to me kali sen ko zoma. Maal jechuudha garuu hiika isaan beeku an calluma jedhe jarre jennaan hin jedhaa jira. Orotaa ጓደኛ akkasii qabdu? ጓደኛ akka kana qabdu? Inni dhukkubsatee ciisaa jira. Bakka nama waa tokko hin goone mucaa ajjeestee taam gurbaa. ጓደኛ kee ajjeestee jirtaa mamma. Orotaa wardaan immoo maal jedhaa jirti qoy? Haasaa wardaanaa galaan jiru maal jedhaa jirti mimi? Daltamoo akka tabaraa fuutee dalta. Aha, sokeetiin likkii miti gaa. Silaakas naannoo qabdaa fuusisee. Akkana naannoo qabdaa. Jechuun loqoda naannooti malee kun itti walii galuun dhowwu. Sun hangalii bal'akkaati. Akkam jetteessa? Dhaleetiin akkoo si godhu deemaan sin jee. Dhaleetiin jingaa dhalchiisee jeeti wayi daltaa dhalaa. Okay, dhalchiiseetiin akkoo si godhu deemaan. Ni taa bakka ani ilaala guwaati ilmoo naaf itti bakka akkana shururuu godheeti ilaala. Akkoon ilmoon jaalatteer ni beektaa? Akka malee ittiin guddisan ilma si fakkaatu harkadhee waan. Ilma si fakkaatu harkadhee waan. Atummaan naa fuutee naa dhaltee finnaa tiyya gammachuu. Warda garuu ati danda'amaan jirtu asiis achis jedhaa jirta miisa kanaan immoo maal jedhaa jirta qoy? Awwa kiyyaa ati bar warra baadiyyaati dirreedhaa maqaa balleessitee. Dirreedhaa warra akka boon kana fa'aa jira. Warda namutti nimin. Wallahi ati dirreedhaa maqaa balleessitee. Wallahi injiime kutaka wallahi injiime. Anne gizeen si arge ani koo imeenin shareerradhaan gizeen si kan arge nin baaragaanii. Me akkanatti nu rifeensuma kana shaffani. Dura koo kana budaan nyaati maashaallah irraajii dura maashaallah irraajii rifeensa kiyyarraa. Rifeensi garuu kanuma siiti? Irraa jettee? Kanuma siiti rifeensi? Rifeensa kiyya warda rifeensa dheeraa akkanaa qabda rabbii. Rifeensa dheeraa akkanaa qabda. La. Imbeeku jettee na shawwaduu feetee. Farda keetirraa hin fidadde moo? Harree abbaa keetirraa hin fidadde yoo rifeensa kiyyan ta'een farda keessan kaabbeeti yoo bisan irraa hin fudhadde rifeensa kiyya. Rifeensa kiyyatti illee haara qabdanii barisi yoo feetan. Ati rifeensa kiyyattuu ni haaraani. Warda amma rifeensi dheeraan san keetii kaawwantiiti malee kagandaati malee. Wallahi kiyya haay
أمني أم فر بوتو فرا فوري سيجرسيسو ما لا دبرتو الله يبيدا وانا كده يا خادو بدوا أدبر لو غدو جوا أتي برناس أو منار ستودين سو جناس أبر سر الله لوجرو أبشر دندي مي جرى خيني قربان كوني ورني jadi kalau kau Masudi tabbaste ما azalat barresi Masudi tabbaste orda مسودة Masuudee xabbaste? Masuudee wayyaa? Masuudee si wayyaa garuu. Orutaa jarri Falastiimiin keessaa sargi gizee jarri godhanu gizeen argu dhugaa rabbi baay'eenne dhugaa rabbichaa gammachuu keessa bee baay'eenne akkamitti sargi gochuu danda'ani akkamitti sargi godhanii wal fuchuu danda'ani jarri Falastiin kun. Ilaalaani namni akkamitti gadda keessa taa'ee akka kana gammachuuf ibsa. كتبنا بالصبر حروف التاريخ Taphee. للشعب الكرام Isa kami kan inni fuudhaa jiru? Inni fuudhaa jiru isa kami adda nu baasaa malee. Isa lammanuu iyyuu akkas jedhaa jiru isa fuudhaa jiru adda nu baasaa. Mucaan keenya tokko immoo islaamummaa keessaa ba'uun barbaadaa jedhaa jirti. Islaamummaa keessaa akkamitti ba'uu barbaadde gizee baatus immoo akkamitti immoo gara kamiin deemaa jirti inni jedhu immoo gaaffii guddaadha. Gaaffii isin kaasaa jirtu keessaa gaaffii inni tokkoffaan. Ummata muslimaa hundaaf Ashi. amantii islaamaa gallakkisuuf hin deema. Amantii muslimaa gallakkisuuf hin deema. Walaakin sharxiin itti gallakkisu tokko warri gartee aduu wallaahi wa rasuulu ta'e warri xalaata rabbiitiif ka rasuulaa ta'e khalaqa beewanee kana keessa jiru kitaaba kana keessa jiru fakkaataa isaa takka kan jirre jecha rabbii malee takka ka gartee itti katabame hin jirre qura'aana jechuun jecha rabbiiti kalimaa gooytaati kalimaa haaliqaati sanumaafuu harfii takka habbaa takkamee habbaa takkitti isii fidanii kun khalaqa kanaan jaan argine kun khalaqa haa jaan wallaahi la aziim ربي الشاهدة القرآن إسلام ما ديسي أمنتي إسان أمنانتي نين أمناف ديسيس القرآن الكريم فكاتا نساء قوم ما ونجر فكاتا نساء قوم ما وهي Kana beektu koo yaa jaja isaatti immoo akkamitti buluu dadhabneen amma gaaffii hin jiru. Ati immoo jinnii fuudheeraa akkas ta'eeraa jedhaa jirta amma kun quraana keessatti kan ta'a amma. Miti malee waan barri fide maal dubbatu miti danda'uudha malee. Lakkaa sargii wayii isinitti agarsiisne sargii jennaan sila nan irraanfadhe sargii wayiin isinitti agarsiisa. Ashii maaltu dhalate qoy amma maaltu dhalate. Qoy gurbaan tokko maallaan jedhe beektu horota. Gizee chaatii irratti waliin haasa'an footoo ergee fi footoo sana fakkaachuu dhiisnaan akkas ta'aa jirti mucaannaan jedhu. Waa tokkotti tolaan jiru mucaa. Maaltu badee adaraa rabbicha? Maaltu badeedha amma? Maa inni garuu ijoolleen mushirraa immoo meekaappiin jaraa akkaan fokkisa gizee jarri dhiisaa lakkii meekaappii kana qannasaa dhugaa rabbi gaafa heerumtanu keessattuu meekaappii keessan qannasaa an fokkisu amma meekaappiin nama. Antakka awwaleena ajjeefamu qalamu agurraamu namni jedhee sin beeku jedheenis hin beeku malee. Kanaafuu rabbiin qajeelchuun jedha yeroo hundayyuu rabbiin isaa qajeelchu amma garaana nyaachuu malee wallaahi. Mucaan jaallatee miti beektanii ulamaa tabaareedhani jiru wallaahi akka jedhanii akka dhagayettena kabbaan na ulamaan nama abaarraan bakka jireenyi kaan sirkaa baddeetti jechuudha. Kan dukkanaatti jaamudha jechuudha. Amma maal jechuu barbaadeetanii gabaabumatti awwalee keenya gaafa. Ulamaa tabaaree? Sagalee afaan turkiitiin daddabarsamaa jira afaan ingiliziitiin daddabarfamaa jira waan kee amma eessatti amma waa'ee nabii rabbiif quraana ammoo hunda laallata alamii muslimaa alamii muluu amala akkada waan ta'eef kam taata awwaloo eessatti amma. Maa inni immoo takkas cinqamte ati mana maaliitiin inni takkas cinqamtu garuu nam tokko namummaadhaaf nama cinqama haa ta'u malee garuu mucaan kun jaallatee miti abaarameeti duraan jedhamaa jira. Bulchiinsi diradhawaa nu boonse maaliif yoo galatoome Kadir Jawaar obboleessa kiyya
maaliif yoo achirraa magaalaa Finfinneerraa nuu fidee asitti gorsfamtee amma immoo dhiifamaan bar jennee jirra. Onneen yeroo hunda jaalalaan guutamte hijaan lakkaawwattu. Tanaafiin osoo lagan dhagin bishaan gadi naqin jechuun kiyya kana. Kabiraatiifis barnoota taawajee waan yaaduuf Kadir Juwaar galatoomii. Fuula gan dhaqin bishaan gadi naqin. Keetiifis galatoom. Isii mana hidhaa keessa nu adamsanii nuti foon isii nyaannu yaa hojjecha sirraa akka gojjechaa fi gocha sirraa akka isiin qaraatu feeneeti. Qaraasifteen nama gadhiifti magaalaan Diradawaa. Seerri magaalaa Diradawaa nama qaraasisee nama gorsee nama gadhiisa. Olaantummaan seeraa fuulduraas ammas jarri Diradawaa kuusin jaalatamtoota meemee al tokko as jedha. Garuu gisee gadhiifamte gara mana sitti deebitu live irra galtee turte. Live irratti meemee yeroo akkamii dabarsite? Abba balu guys አያችሁ አይደለ አፍ ባረጋችሁ ቁጥር ቀጥል ሁለት ደቂቃ አለን ሰው እየበዛ ነው የሚመጣው በቃ ደቂቃ አለን ቀጥል ኖ ለመኩመ ዲግደሚ ሰዲፍ ይበቱር በተላይ ይላል ነው እየጠበቀ ለመኩመ ዲግደሚ ሰዲፍ ይበሰገል ለመኩመ ዲግደሚ ታብታቢን ገረሚ ሊነክሽ በቃ ጃኪ ጊላክ ማሪ መልካም እድል እሱ ጋር ስተስወሪ እኛ ታብታብ እናስደርጋለን ሂዲ ጃንጌ እናት አለም ክፉ አይሰማሽ ክፉ አይሳይ ሲቀሽ እንደጀመር ሲቀሽ ጨርሽው እናቴ ጋይስ ትሪፕል እና ነው እናቴ እንዳለቀ ቁርጥ ጋብዝሻለሁ ነው እናቴ ትሙት አባና ማዝ ቤት ግቡ ተገቡ ማውጡ ጋይስ ሌትስ ጎ ደብል ላይ ነው መጠቀም ያለው ውጡ በቃ ውጡ እንድሪስ ዮናታን ሊያ ኤርሚ ውጡ ወጣ ራስ ጢሎ ሊዞ ልጭወት ነው እንዴ ምን ነው መጨረሻ ላይ ወረደ እንትን እንዳይል ብዬ ነው ጌታ ነው የመረኝ በቃ ነው ምንም እንትን ነው እና ላይቭ ረተነ መካነቱ ይዳወታ ተሬኒ ዌልካም ጀደም ይዝራኒ በገረቢ መነሲቲ ሲደብሰ ጀነገሩ ማለት ሴፉን አከኒ ኢልሙ ዶክሳ ዳንቀቡ ሐረበ ይጅራ ቪዲዮ ዶክሳቱ በ ቪዲዮ ከነ ቲክቶክ ረተ ገዲ ፈሜራ ሚሚ ቪዲዮ ቸደገ ፈዳ አገኛቻልኩኝ ማለት ነው እና የሰይፉ ፋንታውን ልጅ ነኝ ብዬ ብነግር አሁን አንተ ላታምነኝ ትችላለህ። ወላሂ እውነቴን ነው ላታምነኝ ትችላለህ ማለት የሰይፉ ፋንታውን ልጅ ነሽ አንቺ? አዎ። እንዴት አወቅሽ? ማለት አክስቴ ናት የነገረችኝና ቆይቷል ካወኩኝ እኔም 1-2 አመት ሆኖታል ግን በጣም ነው የምወደው እሱን በቃ ለሱ ይሄን አሁን እንደዚህ ብሎ ማውራት ከትዳሩና ከልጆቹ የሚያለያይ ነገር ነው ብዬ በጣም ስለፈራሁኝ ከበር አድርጌው ቆይቼ ነበርና አሁን ደግሞ እንኳን እሱ ለኔ አያውቅም ነገሩን ያው በአንድ ክስተት የተከሰተ ነገር ነው ግን አያውቅም ምንም ያውቀው ነገር የለም ቢያውቅ እርግጠኛ ነኝ አይጥለኝም ዝም አይለኝም ብዬ አስባለሁ እና ዋንስ እንደቦ ከሳ እናኩማ በከማ መንቲንሳ እስላማሚቲ ሙጫንሳ ሲንኩንሞ አን ወላሂ ሙጫሳቲ ጀዳ አጅርቲ ሴፉ ዱጋጅሩ ቻናሊ ከረቲ ዲሲቲኑ በርሲሲ ጀና ሰገንታና ራፍ ቀበኔ ከነመ ፈካታ ሰገንታ ፍራተ ሙድ ሲደብኑ ትጀቹ ሚሚያስ ጀዳ ሐመይ ወና ከና ወጅን ቱርተ ሚሚ አስጀዳ አደራረ ብቻ ማን ንጃን